Tole baga gammadde Faayisaa egaa ammaan jirtu godina Arizoonaa as United States keessa erga biyyaa baatee bubbultee har'a maatiin kee akka dhufanii ijaan wal argitan dhagayeessitti bilbilee baga gammadde baga wal argitan. Baga bajumaanuu gammanne. Tole an amma dhufan haadha warraa keetiif ijoollee kee lamaani? Eeyyeen. Ijoolleen kee amma waggaa meeqaan yaadadhaa haalli kee guddittiin yeroo duraa san Reuters yeroo viidiyoodhaan intarviyu isaan godhee ni naasofti ture guddatteetti. Ziyaadee eessa jirtaa? Babbaasee arguun barbaadaa hoom dhuftaa jettee nama baay'ee garaa raastee raaffistee ture. Gammaddeetti beekti? Hin beekti maaliif naa bilbiluu hogganaa bilbilan nuti dhufuufi akkas naan jecha turte. Hin beekti maaliif amma gara waggaa 6tti siqaa jirti. Egaa imbaasii Ameerikaa dhaqxee maaliif Ameerikaa kan jedhu jecha achirraa dubbiftee maaliif abbaan kiyya jira abbaa kiyya fiddan malee uummataan achi sossobaniiti ani. Finfinneetti imbaasii dhaqxee? Meedikaala fudhachuu bakka dhaqanitti. Achi abbaa kiyya iddoo kana jira shaakala baheessa abbaa kiyya naaf fiddan malee sirriitti beekti waan baay'ee. Ganaa bilbilee seeran akka nama guddaatti naasuuf. Kanaafuu baay'ee gammaddeetti beekti jechuudha. Inni xiqqaanoo waggaa meeqa? Inni xiqqaa waggaa 3 agasmaraa inni waan hundan barre. Karoora akkamii qabda ijoollee keetii asitti barumsa seenammoo maal yaaddeefii jirta? Amma barumsa akka seenan namni namootuma azira nama adii wayiitti namni nageesse baay'ee mana isaaniyyuu itti yeroo naaf feeranii waan tokko godhanii isaantu naa qopheessa jira mana barumsaa akka dhuftee mana barumsaa jalqabdii jechaadha keessa. Tole namni baay'een Faayisaan giriin kaardii argatee Faayisaan viizaa akkanaa argatee an akkasii argatee jedha. An akkamii argatte karoorri kee yoo maatiin kee suma laalanii deebi'uudha moo as jiraachuudha moo karoorri kee maalin? Kan maaliif akkuma duraa sanaan looyeriin qabadhee ture. Looyeriin kiyya sun karaa danda'ameen itti naa deemee dhimma kana naa xumure waraqaa jireenyaas US keessa na jiraachisuu danda'u argadheen jira. Isaanis maatiin kiyyas akkuma na faana jiraatan karaadhuma san dhimmi keenya wal faana akka nu dhumatetti irra geenya jecha. Tole Faayisaa gaafa Riyootti Olompikii gaafa xumuraa gaafa addunyaan namoonni miliyoonaan lakkaa'aman laalaa turan ji'a 6 irraa jechuudha. Har'allee miti ji'a 6 dura hagayya 21 bara 2016 murteessitee diddaa yookaan immoo mormii Oromiyaa irratti mallattoo mul'atu mul'isuudha. Maatii kees waan qabdu hunda karaarra goote jechuudha. Gaafa gootu san dhuguma guyyaan kun hin dhufattee eegdee turte maatii keetiin deebi'ee walalaan argaa jettee wanni yaadde ture gaafas? Inni ulfaata haalli isaa baay'ee rakkisaadha. Walan arga jedhees baay'ee rakkisaa ture immoo maaliif namni immoo lubbuun jiraadhe immoo deebi'ee akkuma waan kamitti waan yaade tokko waan an argachuu danda'u duraanuu abdiin of keessaa qaba ture. Ani baay'umayyuu cufu caalatti kan na dhiphisee miti ani maali caalatti kan na dhiphisaru waa'ee uummata Oromooti. Maatii kiyyaa jedhee odoo hin ta'in waa'ee uummata kiyyaa dararaa hidhaa ajjeechaa baqachaa uummanni keenya gidiraa irra ga'utu sadarkaa kanaan naga'e irra caalaa kan na dhiphisaa jiru har'allee borus duras waa'ee kanaati malee cufaa caalatti ani maaliif waan gara miqreessee sirriitti hin beekuma waanuma maatii kiyyaa baay'inaan sirrumattuu yaadne. Faayisaa egaa har'a guyyaa gammachuuti maatii ofii kana hunda addaan fagaatanii keessumattuu ijoollee xixinnoo deebi'anii arguun waa guddaadha. Gaafa biraallee deebinee haasa'uu dandeenya kana garuu gaafi tokko erga carraa kanaan si ergadhees gaafachuu barbaade addaan hin kunne kaachuu kana dorgommii 2 taasisteetta erga dhufteeyyuu. Isa dhumaan dhiyoo kana ji'a darbe keessa Houston Texasitti viidiyoon ati haasaa hawaasa Oromoo achi jiru goote tokko sooshaal miidiyaa Facebook irratti faca'ee ture. Walitti qabdee kakachiiste uummata san amma tokko maaliif san jechuu barbaaddee waan eegdee argachuu diddeeti moo yaaduma jajjabeessuuf moo hoo fedhi kee ta'e? Maaliif namni uummanni biyya keessa jiru uummata alaa kana hin dhaggeeffata akkasa waan gaarii akkasaan bilisummaa tokkoon isaan ga'an hawaa jira. Garuu bilisummaan uummata biyya keessatti isaan falmatan malee inni biyya alaa kun iddoo kana taa'ee falmuu hin danda'u. Garuu immoo uummata biyya keessa jiru san jajjabeessuudhaaf namni asitti tokkummaa walitti hoo ijaarramee oduu fi ololli garaagaraa yoo dhabamee Oromoon tokko ta'e yoo jedhan onneen itti uumama uummata biyya keessa kan maaliif mooraaliin jalaa cabaddoo kana waggaa dhufanii waan adda addaa akka kaasan uummanni immoo kan dhaggeeffata gaaffiin uummataa irra kanaa miti
isa tokko gadi buusee isa tokko ol kaasu miti uummanni ija tokko walaala biyya keessa waan akkasii hin jiru. Akka mooraaliin uummataa gadi hin jenne akka haamleen uummataa dubbatanii akka isaan kana booda waa'ee garaagarummaa waan tokko jijjiirtu kana akka dhaabanii amma wanti jechuu barbaade tokko baay'inaan haala sana akka ta'uufan anani achirratti haala sanaan. Jechoonni ati fayyadamte baay'ee jechoota yeroo baay'een dhagahamne aadaa keessatti dur beekaman sirna gadaa keessatti beekaman jechoota kana akkamitti baruu dandeechaati abbaa gadaa funduraa ta'uu deemtamoo akka maallisaa? Maaliif seera gadaa hin qabna amma fakkeenyaaf ani akka sirna gadaa keessatti seera gadaa Oromoo keessatti ani ga'ee nan qaba abbaan kiyya gadaa bahee jira. Ani immoo taane amma itti makoomoo maal anjiran keessa bahee gara biraa seenaan jira. Anillee seera san keessa nan qaba yeroo nagaa ani saangoo nan qaba gara fuulduraa bara. Tole sanumaan si gaafachuu barbaade namoota baay'eetu haasa'aa ture yeroo sanii kanaaf dhaggeeffatootaa fi warra si jaalatanii akka ibsitu baay'ee gaariidha. Mee egaa jireenyi biyyaatiif jireenyi biyya kanaa addaanii keessumattu immoo warra dhiiratii miti ture biyyatti yeroo shaakallii deemtee deebituu haati manaan keessa warri mana jiru mana ho'isee si eega asitti jahaan kana kophummaadhaan turte akkam ture kanumaan immoo shaakalliidhaa fi hojii ispoortii irratti rakkina sitti hin fuune yeroo darbellee lammaffaa baate akkamitti cimina akkamiitiin kophummaa san keessa dabarte. Maaliif tokkoffaan diinaaf jecha nani dhiibba sanaaf jedhee biyyaa bahe maaliif harka kennachuu hin barbaadu yoomiyyuuruma kamittuu dhufee argamuu waan hin barbaanneef malee jiruu nani keessa jiraachaa jiruu baay'ee miti. Amma kopheen mana ittiin fiigullee nama biraan naa miica biyyatti. Amma eeguma dhufeellee wanta akkasii hin jiru shaakala gaarii hojjattee yoo dandeesse ijoolleen wajjin galan jiruu danda'an nyaata hin qopheessu yoo dandeessan immoo cinaa nama hin beeku tokkodhaan qopheessaa muuxannoo akkasiillee hin qabu yoo dadhabne immoo hin rafnaa yookaan guyyaatti yookaan tokkos nyaachuu dandeenya. Isa biyyaaf isa kana wal bira yoo qabdu addaan fagoodha maaliif biyya keessatti luka kiyya kan maaseejinaa kennuun jira akka malee kan na kunuunsan sirriitti kunuunfamaa ture amma kunuu akka hin jirretti maaliif yan immoo waan kana. Akkuma dura siin jedha sanatti waan dhiibbaa tokko keessa kutoo keessa darbuun barbaada malee maaliif akka inni narratti jigee yookaan immoo san durii sanaa gadi ta'u yookaan immoo diina kiyyaan caalamuudhaaf waan hin barbaanneef ana nama na tattaafachaa jiru malee jiruun immoo baay'ee ulfaataan biyya wajjin wal bira qabdee ilaaltu jechuudha. Gaafni gaabbite jira maaliifan murtii kana murteessee kophoomee qilleensi isaa addaa waa hundi isaa addaa keessumattuu immoo amma godinatti jirtu manni. Oromoollee hin jiru gaafnati maafan kana godhe jettee ijuma fuuldura si dhufe jira. Gaaftiin kana maafan godhe jedhu hin jiru anaan sirmaa natti xiqqaata maaliin nama tokko waan guddaatti natti maa jira malee wanti nani gumaachi kana mara godhe naan baay'ee waan na boonsu miti. Uummanni kiyya haala isaan rakkina biyya keessatti hirmaatanii gidiraan sun qixxeerra ga'e kana hirmaachuu dhabuu kiyyatu na gaabbisiisa malee gocha nan ofii kiyyaa raawwadhee haala kanaan agarsiisee asitti hafe kuni ani oomuu nan gaabbisiisu maaliif na hanqata waan na hanqatu tokkotu na gaabbisiisa malee waan hin godhiin tokko garuu ammas umuriin kiyya ganaadha waan ta'eef wanti gara fuulduraatti uummata kana wajjin dhaabadhe kana caala wanti biraa godhu hin jira maaliif yeroo kaadhe harka duwwaa ol qaboo odoon ta'in karaa bifa biraatiin illee uummata kana bira dhaabachuudhaaf yookaan immoo uummanni Oromoo bilisummaa isaa argatutti gaaf tokko sammuu keessa nan badu. Yaanni isaas akkuma kanaan dura na qabetti natti baay'achaa jira malee natti biratee isin jiru har'a Ameerikaa jiraate odoon ta'in. Tole fayyeeka baay'ee galatoomii amma maatii kee wajjin jirtaa yeroo kee fudhachuun barbaadu yeroo biraa bilbilee gaafa isaan dadhabbii bahan intala teetis mucaa xinnaa haadha warraa keetis nan dubbisaa carraa sannaa sirreessa ta'ee yaada. Abshir galatooma. Fayyaa ta'e Atleet Faayisaa Lalisaa baay'ee galatoomii egaa ammas irra deebi'ee baga gammaddees siin jedha.